eegame kana khiyya bar accounting khiyya bar mubarak foros godheetiin jira bar wallahi reefan argee deebisee kuma dhibba shan jedhan shakki malee maqaa namaatiin daldala maasiyaa yeroon jedhe amma dhibbatu naa ba'a tiktokiin Asiyaa Jamaal hedduu jira kun khiyya bar khabiraadha naa eegime si ni dhufa moo hin dhufu sheekho mana banuu fi ati banuuf hin jira arra bani hin dhufna aye aye haydaro maan naan jee haydaro isin barbaadan naan jee jira waan sila deemee jira inni nufa walumaan numna haydari wajjin numna mana keetti dubbanna waan tokko aye hotta hunduma as keessa jirtani salaamu alaykum jeetin jira አማርኛ የምታወሩ አሰላሙ አለይኩም ብያለሁ ሁላችሁም ከስራ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች አይ ሆታ አይ አራና አይ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ አመጣል ደግሞ እሺ እንትን የራሱ አካውንት ታፕ ኮፒ ሊንክ እናስደርጋለን ኢንሻአላህ ተዓላ እሺ አይ ሆታ ሼኽ ብራክ ቢልቢል ሆይ እየደወልኩ ነው እንግዲህ ላገኘው እችላለሁ የሚተኛ ይመስለኛል በዚህ ሰዓት በቃ ዋይ ሼካሮ ቤት ቆጥበና አቲ ደቂ ማነባኒ እንንፋ ዋይ ሼካሮ ቤት አይ ኮታ ሰላም አይ ወአለይኩም ሰላም መተከ ዱዳ አቴስ ጀሉ መጣታው ጀሉ ሜዲ ስለሲና ሰው ወለማ ገለቲ መተከኝ አጀንዳ ሄዱቱ ከና ማጀራ አጀንዳ ጀለን ደምኑ አማ ሼካሮ ቤቹን dhimma buletti keenya sanarratti sheekaa roobee fudhatanii dhiyaatan sheekaa roobee akkamitti fudhatanii dhiyaatan sheekaa roobee immoo maalitti deemu boru maal ta'uu deemu maaltutti dhufuu deema waa hedduu jira walumaa galatti waa'ee istuudiyoo sheekaa roobee tokko sirreessuu irratti sagantaa wayiin qaba warabbi jedhee yoo rabbi na fayyisee adda galgala boruuf nan ba'a manaa kibiiti bor galgala mana kootti waa'ee dhimma istuudiyoo sheekaa roobee waan tokko kanaan duras dubbataa turre ammas irra deebinee dubbanna waan godhamu qabu gochuu qabna akka sabaatti sheekaa roobee jabaanuu qabnudha dhageessanii jabaanuu qabnu jabaa ofii immoo abbaatu jabeeffata idarnan kijibe jabaa ofii abbaatu jabeeffata utuu isaan waan kana fidanii dhufanii adda nuun baafne wallaahi waan dannutti galaa jira rabbi nu fadhiisu heeruu koo baay kuttee baguma nagaadha maayitii wuduuf እና ወለማ ገለቲ ተቆፋ ስቱዲዮ ሼካሮ ቤከና ማልጎና ቶክ ዋን ጎደ መቆ ጎቹ ቀምና አንተ ኮቶ ዋን ደተ ጎቱ ፊ ቀምነ ነ ካን አንዱራ ረመዳን ወይ ከሰ ካሴ ዱበደን ቱሬ ሰና ጀባ ከኛ ጀበ ፈቹ ቀምና ሜሲዮ ጅንጅራ ወርጀተ ተሮተ ወርሌሳሜ ወርሲዮ ጅንጅራ ዲማ ሼካሮ ቤረቲ ማዲኑ si waliin jirra bara mindaa wayii qabannu mube wanni tokko wayii tuusi nuti qabadhu ayye adanaasan warri dhimma sheekaa roobee irratti si wajjin jirreetten torba tokko jenne akkasila amma wanni balaa ta'e maali beektu wanni balaa ta'e wannamma hundi gadi ba'ee iyyaa jiruu fi maaliif ummanni kun siin bulaa ilaala torba ilaala ishiga amma kana kuma shan yoo fudhe kan harka birrii meeqa allaqe tuwaalan barbaadu cufeera kanaaf miqanyinna ta'a asfallegin hojjedhaa jaallatama nuti hojjennee onnee ummata keenyaa keessa galle malee arrabsinee nama xiqqeessinee yookiin immoo waa biraa goonee miti kanaaf yoo rabbi jedhee bor galgala dhimma sheekaa roobee irratti yoo rabbiin hadda galgala nagaan bulchee mana kimi kadana baase dhimma sheekaa roobee irratti sagantaan qabatinaa mana kootti waan godhamuu qabu sheekaa roobee jajjabeessuu qabna miindaa wayiin qabanu namni gargaaru wayiin jiru namni bakkeedha jajjabeessuun hin jiru alalkeerii wayii isaa jajjabeessuun jiru kanaaf nu ofii keenya jabaa keenya jajjabeeffachuu qabna isinin jedhaa kadhatoomaa alfaadhaa bor yoo rabbi jedhee waan dandeenye goona amma immoo deemneeti mana asiyaa mana banteetti fakkaata dhimma tokko irraa dhimma biyya keenya amma viidiyoo boleettii keenya sana nu miira keessa gallee dubbanne baga dubbanne an naan dubbadhu feesbuuk irraan balleessi
islaama sataatu dubartiin dhahamuu qabdu jennee dubbanne kanarratti eenyuun walii gala garuu rakkoon jiru maal beektu ajandicha ummanni biyya keenya jibbu sun beektu miti ummanni biyya keenya jibbaa jiran sun lamman ajandicha fudhatanii biyya Itoophiyaa jechuun biyya dubartiin islaamaa ittiin kabajamne biyya akkasitti lafa harkifamte tumamtu jedhanii ajandaa godhatanii addunyaatti dhiyeessaniiru numma maal godhanna kana lash goonee biraa deebineeti dhimma biyya keenyaatti dubbannaa jechuudha akkana kanaafi akkasitti qofa qabaadhaa dhimma ajandaa bakkeedha abbaan barbaade darbatee nuu kenne kana booddee fudhannee duu kan deemnu biyya keenya wajjin jiraachuun Dr. Abiy wajjin jiraachuu miti. Dr. Abiy amma bulchaa jira Itoophiyaa. Bor abbaa bakka bu'uun beeknu. Jowaar bakka bu'uun mala. Marroon bakka bu'uun mala. Abbaan barbaade bakka bu'uun mala. Sinii galee dhimmi biyyaa dhimma biyyaati dhimma waloomaati. Dhimmi siyaasa waa biraati dhimmi biyya immoo dhimma biyyaati yoo biyyi keenya tokko maal jedha lakkii biyyi keenya akkas ta'e akkana ta'e jedha waa tokkoon sitti ba'an diinni biyya keenya balleessuu dhufu gaafa dhufu ati Amaaraa ati Oromoodha ati Tigreedha ati Affaariin jedhu diina biyya keenyaati nama biyya keenya keessaa hunda lafarraa fituuf dhufaa jechuudha galatooma ulfaadhaa isinin jaalladha Duba si adem de jiwan tokko dubbanna idar wanja tokko data idar wallahi mube dimma jaba tokko binsi barbada ture asiyatti leere fimen ture dimma mali dimma mucaa tokko jira woggaa afur dura alima tokko jira arsi keessatti beekamaadha ishi kanseriin fuularratti ba'ee kabaayee qaraayisa kanseriin fuularratti ba'eetiin Finfinnee kana dhufanii Dr. Jelaanfaa Ustaad Raajaanfaa gargaaranii biyya alaa deemee Turki deemee fayyuu dadhabeen achumaan boqotanii ijoolleen darasoonni isaanii namni gara 20 olii makiinaa awsuusiidhaan nagamaami makiinaa awsuusii guutanii magaalaalee garaagaraa Shaashamannee Kofalee fi magaalaalee Arsii keessa soo deemanii mallaqa guuranii galanii makiinaan garagalee namni shan achumatti du'e namni sadi ammoo achi keessa ammoo ijoolleen muraasni nam lama sadi akka malee miidhamanii mucaan tokko ammoo mucaadhuma gaafa hayaatiin illee gargaaru nu wajjin gargaaraa